Odoijo Xiyyaara imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa miidhaa qaqqabeen namni miidhame akka hin jirre ibsame. Saudi Arabiyaan Itoophiyaa dabalatee gatii qacarrii hojjetootaa hir'ifte. Haleellaa qilleensaa Paakistaan Iraan irratti raawwatteen namoonni 9 ajjeefaman. Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qabannee jirruun isin biraan ga'a. Daani'el Tasfaayitii haga xumuraatti nu waliin tura. Xiyyaara imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa miidhaa qaqqabeen namni miidhame akka hin jirre daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Xiyyaarri imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa har'a Kamisaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Alulaa Abbaa Naggaatti wayita bu'u xiyyaarichi daandii balalii irraa maquun miidhaan irra ga'eera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsaarra waaree booda baaseen imaltoonni tokkolleen balaa mudate kanaan akka miidhamin beeksiseeti jira. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa miidhame kun lakkoofsi balalii isaa ET106 yoo ta'u, xiyyaarichi waaree booda sa'aatii 6tti Finfinnee irraa akka ka'e ibsameeti jira. Balaan kun guyyaa har'aa naannawa sa'aatii 8tti akka mudate daandiin qilleensichaa ifoomseeti jira. Balaa xiyyaaricha mudate kana booda imaltootaaf hojjetoonni xiyyaarichaa tokkolleen osoo miidhamin nagaamaan ba'uu isaanii daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksisee jira. Saudi Arabiyaan Itoophiyaa dabalatee gatii qacarrii hojjetootaa hir'iftee jirti. Daraartuu Garbaa akkattaa nutti dhiyeessiti. Gatii qacarrii hojjettoota biyya keessaa kan Philippines, Sri Lanka, Bangladesh, Uganda, Kenya fi Itoophiyaa irraa dhufanii Saudi Arabiyaan hir'isuu beeksiftee jirti. Odeeffannoon ministeerri humna namaa biyyattii baase wabeeffachuun Gulf News kan gabaase gatii qacarrii biyyoota Philippines Riyaala Saudi 15,900 hanga 14,700, Sri Lankaan Riyaala Saudi 15,000 hanga 13,800, Bangladesh Riyaala Saudi 13,000 hanga 11,750, Kenyaan Riyaala Saudi 10,870 hanga 900, Ugandaan Riyaala Saudi 9,500 hanga 8,300 fi Itoophiyaan Riyaala Saudi 6,900 hanga 5,900 ta'uu ifoomseera. Gatiin qacarrii hojjettoota Itoophiyaa biyyoota biroo waliin wal bira yeroo qabamee ilaalamu gadaanaadha. Murteen kun gatii qacarrii to'achuuf gatii qacarrii madaalawaa akka jiraatu taasisuu yaadamee kan darbeedha. Akkasumas dhaabbileen eeyyama qacarrii qaban gatii olaanaa ittiin qacaran akka ifoomsaniif akka dabarsu eerameera. Gatiin qacarrii guddaan hojjettoota Seeraaliyoonii fi Buruundii Riyaala Saudii 7,500 yoo ta'u, kan Thailand Riyaala Saudii 10,000 akka ta'u kanaan dura murtaa'uu ibsameera. Murteen kun kan dabarfame fedhii ministeerichi tajaajila hundaa fooyyessuuf qabu, gabaa hojjettootaa fooyyessuu fi rakkoo jiruuf furmaata barbaaduuf qabu irraa kan ka'eedha jedhame. Ministeerichi hojiirra oolmaa gatii kaa'ame kana karaa marsarii Musaandii jedhamuun kan to'atu ta'uu ifoomsee jira. Aadde Adaanach Abeebeedha abbootii amantaa fi jiraattota magaalaa Finfinnee waliin mari'atan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen ayyaanni cuuphaa duudhaa isaa eeggatee akka kabajamuuf abbootii amantaa fi jiraattota magaalichaa waliin mari'atanii jiru. Aadde Adaanach gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin cuuphaan turistoonni biyya alaa gara magaalaa keenyaa dhufan kan hawwatuu fi UNESCOtti kan galmaa'ee faaya biyya keenyaa ayyaana guddaa ta'uu isaatiin karaa nagaan akka kabajamuuf hunduu ga'ee mataasaa ba'achuu qaba jedhanii jiru. Aadde Adaanach ayyaanichi kan nagaa fi jaalalaa ta'uusaan wal kabajuu fi wal deeggaruun kabajamu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Naannoo horsiisee bulaa madda investimentii, turizimii fi aartii akkasumas daldalaa taasisuu fi hojjetamaa jiraachuu biiroon jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaadhaa beeksisee jira. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Naannoo horsiisee bulaa madda investimentii, turizimii, aartii fi daldala taasisuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa beeksisee jira. Jiruu fi jireenya hawaasaa naannoo horsiisee bulaa jijjiiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa baasuun irratti hojjechaa jiraachuu biiroon jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa beeksisee jira. Waggootan arfan darban rakkoo hongee mudatan furuuf hojii guddaan hojjetamaa akka tures ibsanii jiru. Guyyaa har'aa biiroon jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa guyyaa ayyaana horsiisee bulaa bara kana kabajamu ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennee jira. Hoogganaan
biirichaa Injiinar Girmaa Raggaasaa akka jedhanitti rakkoo hongeen wal qabatee naannoo horsiisee bulaa keessatti mudatu furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan arfan darban keessa piroojeektiiwwan fiinnaa hidhaa bishaan gurguddaa 35 qarshii biiliyoona 10 oliin hojjechiisaa jira jedhan. Naannoon horsiisee bulaa bakka boo'ichaa fi jireenya gadadoo keessatti jiraatan osoo hin taane bakka diinagdee fi jijjiiramni keessatti argamu akka ta'uu fi diinagdeen naannoo horsiisee bulaatti ijaaramu kan hongee damdamatu akka ta'uufis qorannoon taasifamuun irratti hojjetamaa akka jirus himaniiru. Bara kanas guyyaan horsiisee bulaa Oromiyaa marsaan 19ffaan mata duree misoomni naannoo horsiisee bulaa badhaadhina biyyaaf jedhuun kabajamaa jira. Kana sababeeffachuunis mariin paanaalii hayyootaa fi qooda fudhattoota hirmaachise magaalaa Finfinneetti amajjii 13 bara 2016 ni taa'ama. Amajjii 14 bara 2016 magaalaa Adaamaatti bakka qooda fudhattoonni hooggantoonni fi hojjettoonni argamanitti bifa ho'aa ta'eenis ni kabajama jedhaniiru. Humnaa fi carraa naannoo horsiisee bulaa jiru madda investimentii, turizimii, aartii fi daldala gochuu fi Oromiyaa beeksisuun guyyaa kana waltajjii irratti kan raawwatamu ta'us ibsanii jiru. Galmi guddaan guyyaa kana kabaja qabeenyaa fi humna guddaan naannoo kana akka jiruu fi isa kana gara maallaqaatti jijjiiruun diinagdee biyyaa akka ijaaru taasisu ta'us ibsanii jiru. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa wabeeffanne. Lakkoofsi uummata Chaayinaadhaa waggaa lamaaf walitti aansuudhaan hir'achuun gabaafamee jira. Liyaa Taaddasee. Lakkoofsi uummata Chaayinaa waggaa lammaffaaf walitti aansuun hir'achuun gabaafame. Biyya Chaayinaatti bara 2023tti daa'imman miliyoona 9 kan dhalatan yoo ta'an namoonni miliyoona 11.1 immoo du'aniiru. Hindiin Chaayinaa caaltee biyya baay'ina uummataa addunyaa ta'uun ishee kan yaadatamudha. Lakkoofsi uummata Chaayinaa waggaa lammaffaaf walitti fufiinsaan gadi bu'uun hir'achuu lakkoofsa uummata isa olaanaa ta'uun gabaafameera. Akka biiroon istaatiksii biyyaalessaa biyyattii jedhutti bara 2023tti baay'inni uummata Chaayinaa miliyoona 2.8 hir'ateera. Kunis hir'ina lakkoofsi uummataa bara 2022 galmaa'e 850 wal bira qabame yoo ilaalamu dachaa ol ta'ee kan galmaa'e ta'uu mul'isa. Lakkoofsi uummata Chaayinaa bara 2022 hir'achuun isaa erga hongee hamaan bara 1961 bara Maa'oo Zedoongii mudatee booda isa jalqabaa ture. Akka ragaan biiroo istaatiksii Chaayinaa irraa argame agarsiisutti bara 2023tti lakkoofsi daa'imman dhalatanii 5.7 gadi bu'uun daa'imman miliyoona 9.2 qofti kan dhalatanidha. Gama biraatiin ammoo lakkoofsi namoota du'anii 6.6tti kan ol guddate yoo ta'u bara 2023tti namoonni miliyoona 11.1 du'aniiti jiru. Lakkoofsi namoota du'anii bara 2023tti galmaa'e kun erga bara warraaqsa aadaa 1974 booda isa olaanaa akka ta'e eerameera. Dhiibbaan weerarri koronaa dinagdee waliigalaa irratti geessisuu fi carraan hojii dargaggootaa hir'achaa dhufuun baay'inni uummata Chaayinaa akka hir'atu taasiseera jechuun Reuters gabaaseera. Imaammanni daa'ima tokko Beijing bara 1980 hanga 2015tti hojiirra oolchite garuu guddina baay'ina uummataa irratti gufuu guddaa ta'uun irra deddeebiin ni himama. Lakkoofsi lammiilee biyyattii umriin isaanii 60 ol ta'an biyya guddina dinagdeen addunyaa irratti lammaffaa taate kana keessatti dabalaa dhufuun bara 2023 kanatti 21.1 guddachuun miliyoona 296.97 gaheera. Lakkoofsi uummata Chaayinaa bara 2050tti miliyoona 109 akka hir'atu tilmaamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Kunis kan bara 2019 tilmaamame dachaa 3 akka caalu kan akeekan ogeeyyiin dhaabbatichaa dhiibbaan hir'inni baay'ina uummataa dinagdee Chaayinaa irratti fiduu danda'us salphaa akka hin taane himaniiti jiru. Dhaabbileen baay'ina uummata Chaayinaa irratti hundaa'uun hojii isaanii jalqabanis xiyyeeffannoo isaanii gara Hindii kan bara darbe lakkoofsa uummataan Chaayinaa caaltii dhaabbata biyyoota addunyaa hedduu irratti adda duree taatetti naannessuu malu jechuun yaaddoon jiraachuun ni himama. Ameerikaan garee hidhattoota Huutii irratti haleellaa haaraa raawwattee jirti. Ajajni giddugalaa waraanaa US haleellaa kanaan misaayilota 14 kan furguggifamuuf turan barbadeessuu himeeti jira. Udii Muusaa. Ameerikaan haleellaa haaraa garee Huutii Yaman irratti banuun siifometti jira. Haleellaan guyyaa afuraffaadhaaf Ameerikaan Huutii irratti raawwatte jaame kun ammoo misaayilota Huutiidhaa 14 kanneen Yaman irraa furgifamuuf turan irratti kan qiyaafatame ta'uun isaatis siifometti jira. Gareen humna waraanaa Huutiidhaa erga waraanni Gaazaadhaa jalqabee asitti garee Ameerikaa fi Israa'el galaana diimaa irratti eeguun adamsaa jiru yeroo ta'u gareen kun yeroo garagaraadhattis ammoo dooniiwwan firooma Israa'el fi Ameerikaa akkasumas ammoo warra lixaa kanneen Israa'el akkasumas ammoo Ameerikaa wajjin jiran irratti qiyaafate ta'uun ifoometti jira.
Haleellaa guyyaa afuraffaa Ameerikaan Huutii irratti raawwatte jedhame kunis misaayilonni Huutii 14 kanneen Yaman irraa dhukaafamuuf fe'aman irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaa addatti ifoometti jira. Peentaagoon akka jeetti yoo ta'e humnoonni isaa misaayila Huutiidhaa 14 kanneen dhukaafamuuf geejjibamaa turan irratti haleellaa raawwachuudhaaf garee hidhattoota Yaman kallattiin murna tuuta Iraanii wajjin hidhata kan qabu ittiin jechuudhaan Huutii ibseetti jira. Misaayilonni kunniin ammoo dooniiwwan daldalaatii fi dooniiwwan humna galaanaa Ameerikaa naannicha keessa jiraniif balaa hamaa akka ta'e ajajni jiddugaleessaa Ameerikaa ibsa baaseen ifoomseetti jira. Ajajni baha jiddugaleessaa US CENTCOM iddoowwan qiyaafannaa kunniinis misaayilota Tomahawk kanneen bidiruuwwan humna galaana Ameerikaa irraa dhukaafamaniin haleelamuun isaa ifoomsaniitti jiru. Haleellaan kunis ammoo egaa Ameerikaan garee Yaman keessa hidhatee sossa'u Huutii jaamuudhaan beekamu shororkeessummaadhaan sadarkaa idil addunyaadhaatti farrajjeen booda kan raawwatame yeroo ta'u, gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaadhaa Jack Sullivan sochii murtee farrajummaadhaa kan jalqaba bulchiinsa Baayiden jijjiire kunis ammoo deebii haleellaa milishoonni Huutii naannicha keessa socho'an dooniiwwan daldalaa irratti raawwatanii ta'uu ifoomseetti jira. Huutiin dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa raawwachuu kan eegalan ammoo baatii sadaasa dabree keessa kan ture yeroo ta'u, yerositti ammoo gareen kun deebii duula Israa'el Gaazaa keessatti geggeessaa jirtu ta'uu ifoomsee tureetti jira. Eega yeroo sanirraa eegale ammoo dooniiwwan daldalaa karra galaana diimaa sarara galaana addunyaa keessaa tokko kan ta'e irratti cimsanii gareen Huutiidhaa haleellaa raawwachuu kan itti fufanii yeroo ta'u, gocha kanaaf ammoo mootummaan Ameerikaadhaatii fi mootummaan warra Ingiliz ammajjii 11 bara 2024 iddoowwan garaagaraa Yaman keessa haleeluudhaan deebisaa kennuu jalqabanii turaniiti jiru. Haleellaan kun biyyoota akka Awustiraaliyaa, Baharan, Nezerlaand fi Kaanaadaa fa'aadhaatiinis ammoo kan deeggaramuun isaa hin oolle jaamuudhaan dhaadheeffamaatti jira. Tuutni Huutiidhaa ji'a sadaasa dabre irraa kaasee dooniiwwan galaana diimarra socho'anii fi firooma gama kamiitu Israa'elii wajjin qaban addatti haleeluu irratti tuuta fulleeffate yeroo ta'u, dubbi himaan garee hidhattoota Huutiidhaa Muhammad Abdallaa ammoo dooniin Israa'elis taanaan dooniiwwan biroo kanneen gara buufata doonii Filisxeem humnaan dhuunfatamtetti qajeelan hunda irratti xiyyeeffachuun haleellaa kan raawwatan ta'uu Afgaaffii Aljaziiraa wajjin taasisee tureen ifoomseetti jira. Daawwattoota keenyaan waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii baay'ifnee guddifnee isin galateeffannaa. Oduu waliin Andaliil Tasfaayitii yeroo gaarii qabaadhaa.